wanni tokko namni keenya beekuu qabu nulleen diinilleen faranjilleen dachillee sabilleen beekuu qabdu amma booda Oromoon Oromiyaan Itoophiyaan taatuun hin taatu. It has changed permanently and forever. Kalammata confidently kan isitti mootummaan wayyaane all but done mootummaan wayyaane guyyaa kaayatti malee kufaa jirti. Wanni Oromoo namarra fuulleffachuu qabu. Wanni Oromoo namarra fuulleffachuu qabu tokko mootummaan tun hoggaa bultu gara nu barbaannutti malee nurratti akan kufnu tokko bakka isii kuftetti lammata barbaachisaadha gara nu barbaannutti bu'uura qabdi muka hoggaa bultu yoo sirratti nasi balleessa jechuudha. Kalammata bakka isii kuftetti odaa Oromoo malee qoreen akka naaffanne gochuu danda'udha. Bakka isii kuftetti odaa Oromoo malee haadaan diinaa Oromiyaa keessatti akka dhaaban mirkaneessuu barbaachisa. Kana mirkaneessuudhaaf qabxiilee lamaan amma duraan ture kana mirkaneessuudhaaf qabsoon amma eegale kun tooftaasaa babal'ifatee tarsiimoodhaan masakamee deemuudhaan diina gargaarsuu itti fufuudha qaba. Tarkaanfiin diinagdee isaanii laamsessuudhaan jabaatee itti fufa torbaan aanan kana keessatti wantoonni isaan hin argin tarkaanfiin isaan hin argin ciccimoon ka diinagdee biyya sanii akka bishaan baharaatti dhaabu itti fufuudhaaf ta'a. Tarkaanfiin sochii waraanaa uguruudhaan sanbira dabramee waraanni keenya qaqqawwee qabatee isaan keessa jiru gara lammiidhaa akka aanu wajjin itti eegalame itti fufa. Sirna bulchiinsaa isaanii kan isaan uummata ittiin saamanii uummata ittiin dhaanan san laaffisuudhaan kan taane diimuun ka ta'u immoo uummata akka tajaajilutti jijjiiruudhaatti socho'uu dhaqabna. Qabsoon kun bifa Oromoo fayyadu akka goolabamtuuf wantoota gurguddoo barbaachisan keessaa ammas tokko lama irra deemuu barbaada. Karoora yeroo ammatti beektonni Oromoo, hayyoonni Oromoo, hogganoonni Oromoo karoora tarsiimoo fi imaammata Oromiyaan ittiin gara fuulduraan masakamtu kan sabni keenya ollaansaa nagayaan qabeenya rabbiin kennee san qotatee daldalatee hiyyummaa barabaraa kana keessaa ittiin bahu lafa kaa'uu qaba. Karoora Oromoos amansiisu, ummata addunyaas amansiisu, ummata ollaa keenyas amansiisu irratti dalaguudha barbaada. Kana qabaachuudhaaf bakka tanaan ga'uudhaaf this is the most important. Hantuunni deeysee dhumarratti akkan ta'an maal barbaachisa? Hoggansi Oromoodhaa bakka jiruun mataa saffisaan walitti qabatee arraba tokko haasa'uu danda'uudha qaba. Jaarmaaleen siyaasaa Oromoodhaa garaagarummaa xixiqqoo uumanii fi uumamteef jalaa balleessuudhaan caayaa gaaddisa odaa Oromoo takka jalatti gad deebi'uun barbaachisaadha. Kanaaf galmaan ga'uudhaaf hojii bifa adda addaatiin eegalame itti fufna. Hunda caalaa immoo isin uummanni keenya akka bakka adda addaa jirtan hogganni hayyoonni karoora amansiisaa tarsiimoo amansiisaa Oromiyaa goruu akka isinitti agarsiisan bakka hundaan dhiibbaarra godhuu qabdan caayaa takka jalatti deebi'anii arraba kudhanii miti arraba takkaan akka haasayan dhiibbaa irra godhuu qabdanii kana gochuudhaaf mallaqa keessanii arraba keessanii du'aayii keessanii itti jabaachuudha qabdan. Dhumarratti gama wayiin miliyoonti seene qilleensa Oromiyaa bilisoomsine jennee mallaqa keessanii fi gargaarsa rabbiitiin bakkaan geenyee jira. Qilleensa Oromiyaa yoo ka bilisoomsinu taate ummanni Oromoo biyya fi ni bilisoomsa jennee dhaadan. Waggaa kunan irraa jeetii yaadu ture ummanni keenya duraanuu kan hir'aadhee jira. Waggoota lamaa gaditti biyya isaa bilisoomsaa jira. Gara fuulduraas qabsoo kana bifa Oromoof Oromiyaadhaaf taatuun akka goolabamtuuf OMN qabsaa'ota Oromoo Oromiyaa keessa jiranii fi biyyoota adda addaa keessa jiraniin tarsiimoodhaan walitti caaseeffatee qabsoo kanaaf gargaarsa barbaachisaa hunda sagalee ta'ee itti fufa. OMN isintu jaaree guddifataa jirtanii tikfadhaa Oromoo tiyya maamsi handumaa qabu jabaannee jabaadhaa mo'achaa jirra injifannoon immoo injifannoo milkiidhaa akka taatu hojjechaa deemuu qabna. Gaba kiyyaan akkuma deemne irratti deebisu anaa fi dhaloonni qubee dirqama seenaan nurra gate ni beeku nuti firii qabsoo bilisummaa Oromooti. Dirqamni keenya qabsoo waggoota 50 ilmaan Oromoodhaa irra dhuman tana galmaan geenyee ilmaan nu booda bilisummaa dhaalchisuudha.
beekumsaa qabnu hundaan ni galee waggoota 15 dabran kanaaf hammaan danda'een beekumsa qabuun humna qabuun ummata Oromoo tajaajiluudhaaf tattaafadheetiin jira. Umrii hanga haftees hangam fayyaa qabaadheetti waan hin beekuu fi waan hin danda'u sirriirraan qusatu. Namoonni hedduun baatiilee afran dabre kana hirriba dhabdee arrii baaftee kiiloo dabalte naan jedhan. Anaaf baatiileen afran kuni waggoota 29 dura jiraadhee ol barbaachisoo turan. Halkanii guyyaa Oromoo gootummaadhaan, murannoodhaan, abshaalummaadhaan, tokkummaadhaan diina dura dhaabbattee diina qawwee qabu ofirra fincaansiftu san ijoollee san wajjin sagalee isaanii fuudhee isiniin gahuudhaan addunyaadhaan gahuun anaaf hirriba dhabuu miti. Anaaf dirqama osoo hin ta'in kabajaa oliidhaan ture wanni an takkitti gaafu. Isaan keessa jiraatee isaan wajjin rasaasa fudhachuu dhabuu kiyya malee waliin angaabu takka hin jiru. Gara fuulduraatti illee anis ijoollee wajjin hojjennu hundumtuu hamma dandeenyetti isin tajaajiluudhaan qophiidha. Dhugaa qabna, tokkummaadhaan qabsoofna, tarsiimoodhaan masakamna, gumaa wareegamtoota keenyaa dirree adda addaa irratti halkanii guyyaa diinni qisaasaa jiru kana bilisummaa Oromiyaatiin ni baafna. Galatoomaa isiniin jedha.